kara rabbiitiin dhufne namni dhalachuu kiyyayyuu yaadatu hin jiru akkan ol bahee kadhadhullee kan na godhe rabbi malee ilma namaatii miti silaa osoo caarraa kiyya ta'e silaa wanni osoo kiyyanaa tolte wanni asirra bahee kadhadhee namni waggaa kana guutuu kadhaa sanaan na arrabsu hin jiru kadhattu waan kalee keessaa baate yaadadhu maal keessaa bahe hisbiitu kadhachaa jira hundatu kadhataa jira ka fayyaa qabulleen kadhata ka ilmoon qabnelleen kadhata angaruu ilmoo kiyyaaf kadhadhe malee ittiin caffaruudhaaf ittiin dhuguudhaaf hin kadhanne yookaan ammoo ittiin bashannanuufi miti namni tokko ka arraffamu yoo naamusa cabsee yoo ammootu kabajaa namaaf hin qabanne yoo bakka hin taane dhaabbate yoo ammootu ilmoo isaa guddisuu dide yoo abbaarratti gatee bade yoo duuriyyoo yoo bakka hin taanetti argame yoo jecha hin taane jedhe namaan arraffamu guyyaa takkana argitanii anaa waan hin taane dalagu waan an keessa jiru anaaf rabbi beeka guyyaa tokko haala kana keessa jira dhee isinii himee beekaannoo isinitti himne kabajaa oromootiif waa baay'ee obsee callisee ilmaan kiyya mataa kiyya qaqqabadhee guddisaa jira isinii galeeme garuu ammoo alhamdulillahi rabbil alamin baatii tokko kana keessa xiqqoo isii qaamni kiyya naddeebe ilmaan kiyyaa oliinoo an gabbahee fataa hidhullee keessaa dhufanii maali ati waan kalee keessa darbite hin yaadattu ummanni oromoo maal siin jedha safuu oromoo cabsite mee maal godheen homaa hin goon silaan gammaduu qabdaniyyu awwan komantii keessan ol baasuu dhiiseefi nama hin tuqu nama hin arrabsu bakka akkuma nama kaanii asirra bahee isinii oliin fataa'edha malee nama tuqeellee hin beeku waan alhamdulillahi rabbil alamin osoo nama badduu ta'e osoo nama baalagee ta'e rabbiinuus jechuudha darajaa kanaan nan ga'u rabbi gaditti kophaa kiyya ilmaan kana olii gadi oofe asiin gahadhe ilmoo kiyya oliin taphadhaa akka hin taane ta'u uffata hin taanellee anaa qullaa deemuu nan argine rifeensa qullaa nan argine surree hin uffanne jecha hin taane namaan hin jenne illee yeroo namni na arrabsu ka callisuuf maaliif ree leenca bittanii kiisii keessatti fidhatan san bira hin deemuun garuu laala wasa hin ta'u achi diraytan bakki teenani darbu bakka kanaa tan ifdaatu fi miti yoo keessaa qabaadheen darba bakka garuu baay'ee tokko na gaddisiisa wallahi mimmaantu na keessaa bu'annee maaliifi angaraalleen jabaadha garuu wayititee nama bakka isin daa'ima afur guddisti ganaa umriin ijoolleedha akkuma kenna akkuma keessa akkuma eenyuti akkuma kee waan barbaadde ta'uu barbaadde sirbuu barbaadde taphachuu barbaadde bakka kanaaf ammoo isiif rabbiin kennaa ajaa'ibaa kenneef jira ijoollee baay'ee kenneef rabbiin kanaaf ijoollee te rabbi si haa guddisu ati immoo yeroo isaan akkas jedhan koomantii isaan irra caalaa dubbisuu dhiisi gadi qabdee dubbistee koomantii badaallee bira kuti irra caalatti namoonni akka tibaantu karakkotirraa qabatan jiraachuu danda'anii sun wallaaladha kabiraa immoo namni akkasitti wallaalan hin jiru jedhee yaada kasi arrabsu kanaaf namni dhukkubsatuun hin jira gargaaru yeroo sanitti yoo gargaartee jiraatte gargaartee jirta rabbi biratti dabarfattee gargaarte deebistee dheengadde akka taateen beeyta akkana maal wanni akkana namni nama waan akkana namaan hin jedhu kanaaf isinitti adagamu galatoomi obboleettiti dhiifamu. ilmi dhugaa siif haa dhalatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiin durallee barreessee ture yoo na beekte sitlee dubbisee ture koomantiilee yeroo hedduu si barreessa. Fakkeenya kan asirratti fakkeenya ofii biiftuu nuuraa yeroo akkasitti dhukkubeessan yeroo masrii ibsan namni gargaaree namni gargaareen akkasitti iyyuu garuu yeroo isichi baatee haalan hedduu namni kenna hoo bakka ati waan ati akka namaa tokko gizee takka waan xiqqoo ishee kama waasiin godhe kana si arrabsa yeroo baay'ee tamma koomantii deebisuuf hin deebisinii koomantii hin deebisin maaliif koomantii hin deebisinii dhiyoo tanallee akka jedhee si barreessee si biraa deeme yaada qabaa ol nagachiisiin jedhee na didde yaada qabaa ol nagachiisiin jedhee na diddee madiisee kaza har'allee koomantii deebise konkomattiyyuu koomantii waan jedhame waan amma keessattuu namni akkanatti hamilee kee kwaanaa si jala laalu kan inni hundi isaa harki guddaan isaa dubartiidha. Ani maaliif akka kanatti kana fudhatanii waasiin jedhanii illee homaa jechuun namni sila barra waan yoo namni waan namarraa dhabe bakka yoo jechuun waan masirraa barbaadanillee homatti yoo godhuu fi dhabdillee ani Allahu a'lam sinii fi rabbi qofti haa beeku malee ani beeku nan dinna dhibee garuu kiyatti wallahi barra dhugama jedha illaa dhallee magastii kan kee kana in arga yeroo seentu narratti hin dhufaan taa'eetu maan si jaqas
Bakka jechuun komantii wanti kanneen si qeequ kanneen miira keessa galchuu kanneen si barreesse garuu deebitee asillee sinsinnooyitee nama kanaa wayyatti garuu nama kana hatticha maaliif dhaba jedha Oromoo wayitaawammaa itti waa jetti beektaa qixxicha maaliif dhabanii hatticha maaliif dhabanii san dubbii kana ta'eef kun qomattu jechuudha nama guddaa fi rakkoo jireenya kan kee irratti xiyyeeffatte qofa laalteeti maal atu akkasuma jirta kaza deebii namaa kennuu dhiiftee dubartii waan akkasii barreessanidha. Wanni ta'e miyuutii mogootee rabbi siyaaqaa jechuu qofa itteenis nama bira tarta malee namni bakka kamittiyyuu namni waa namaan jechuu hin dhiisu. Inshallah abshiraa rakkoon qabu. Yaa bari miira yaaduma kanatti jechuuf waan biraa miira keesseensa beekamaadha shakkiyyoon qabu. Oma fedhe maan taane miira keessi naqa garuu mataa kana bakka dhaqee tuqee si horfee yoo garuu mataan kun namni yoo si dhukkubaa jismiidha. Cal'isuulleen si dhiba. Kanaaf wallahi garuu amma ilaala galgalallee suma jala jiran dhiyoo sanallee si barreessee ture. Bakka nama mootuma akkana siin jedhu namaaf hin qaban. Naaf hin qabu namni man gaafadhe namni silaa qabatamaa jechuudha. Mee maal ol gootanii fakkeenyaaf ilma ofii guddifataa jirti, riskii fi funaannataa jirti. Yoo waa qabaatte yoo dhabdellee abboo ilma kee rabbisee haa guddisu maashaallah jettuun jecha islaamummaa biratti namummaa biratti kabajaa guddaa qaba. Yoo waan fedhe yoo godhuu fi dadhabdee yoo gastii si ilaalu waan hin ta'in kunoo ka wal arrabsu ka waan fedhe wal maaxaru ardii mana ciisaa garas hin deemtu maal gootaa achi dhayxee sii waa jetta osoo waa siin hin jedhin sanoo ammoo osoo waa takka siin hin jedhin osoo karaa ta'e ejjettu hin ejjetin badhe hagam akka namatti dhagahamu osoo si taate hoo osoo bakkeen tun har'a si taate akkam taata laata osoo fira kee horii ta'e hoo akkam taata laata. Yaa dhugaa. Osoo fira kan kee horii ta'e osoo obboleettii kan ta'e horii taate namni akkana jedheeni akkam taata laata coraan kun akkamitti dhukkuba akkamitti dhagahamuu dhabe namni jedhuun deebiin gahaa namaaf hin jiru baha keessaa bahanii biraa taran si biraa jechuudha. Sideessa yoo waan akkanaa kana gaafattu. Kanaaf waan akkasiiti koomantii deebii amma si jala si barraa kana laaltee konkolaatuu deebii hin kenniini. Bakka itti madhiisi. Harka guddaa mana koomantii kanneen si barreessaa jiru baay'inaan argee ture. Deebii hin kenniin. Rabbi fayyaa si haa kennu ilmaan hante ilmaan diin rabbi si haa godhu rabbi si haa guddisu inshallah jarruu guddatte yoo naacha gara qara si dhibde sin dhibdu. Ayyaa thank you. Haa guddisu jajjabaa. Warri si badaas akhiraan si badaas nagamu. Haye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta asii fi kuwaadha kane bareedduu ko fayyaa keetii. Nagaadha ko alhamdulillah. Wallahi bar'aati warqeedha daa'imman lazzaa'uun jechuudha. Tazariin ta'e qadhaabamuu qabdu baay'attee. Ani osoo si argee dhiiga kan kee walakka riyaala meeqatti gadi jiisee hin bita bar. Sababni isaas beektaa wallahi laazim. Argamu isaa akka ta'etti si hinaafanis arrabsan bar wallahi hin hinaafan. Deebii maqaa isaanii. Deebiin akka isaanii xiqqishu san deebisiif rakkoon qabu sagalee haasaa xiqqishooleen deemtu deebisiif afaan irratti atuuyyuu hin beektu akka itti deebistuu fi kuuwwan immoo nuti si jaallanna si qarqaaruus baannu akka Oromootti waallee si godhus baannu si jaallanna inshaallah du'aayii si goona du'aayii qulqulluu siif goona garaa qulqulluudhaan wallaahi nama tiktoo kanarraa jaalladhu nama tokko ati jechuudha nama jaalladhu nama bakka hin beekani hedduun bakka yoo isin argu ninqishit bakka yaa rabbi kiyya jedha bakka yaa rabbi guddisiif yaa rabbi bakka guddaadhaan gahi jedhee garaan afaan du'aayii si godhee ta'a waan birallee godhanu jaalala qulqulluu fi du'aayii siif goona kuwwan immoo hinaaffaadha gilxii hinaaffaa wallaahi maasitti inni naafnee maalaa ta'an warra asfaa kutee takkitti warra dhalee hin qabne jaarsuma kolbaa warra hin qabnetu si waa jedha bar namni waa qabu namni waa wayii qabu abadan kan hin jiru wallaahi inna hinaaffaa ta'uu beeki deebisii fi ati immoo ilmaan kee rabbisii haa guddisuu yeroo jalqabaaf mana kee gastii seenee inshaallah yeroo hedduu si hordofaa natti toltaa sin jaalladhaa sin kabajaa ammallee bakka guddaa gayaa abbaa manaa keellee ilmaan teellee sillee amaana al'aafiyaa umriin keessan amaana rabbii haa taatu nama guddatee waan har'a ta'e tana guutuu ilmaan isaanii dargaggoomtee gattaa'ee akka seenatti itti rabbisin haa taasisu inshaallah. Umrii dheeradhaa malee unkaan isin ijoollee afur wajjin miti takka wajjin gatiin kaffalamaa jira yeroo ammaa kana biyya ormaa keessatti jechuudha takka wajjin ilmoo takka wajjin qixuma immoo subhaanallah rabbiin isin ilaaffisee jira alhamdulillah jedha kun kennaa ajaa'ibaati waan nama hinaafsisu malee wallaahi wantaan jira miti
namni irraa isillee rabbi akkana godhee maal yoo namni joondoo na aarsan rabbi waan gaarii sii godhe waan bareeda sii godhe wallahi marraa takkatti alhamdulillah ilmaan si badhaase takka akiraa sii dabarsee taawwan akkana ija isaanii duratti rakkoo sitti mul'attu ka keessa dabarti hundiinuyyuu homaa jechuu miti habiibtiitiyya. Thank you jazakum. Inna Oromoo baay'ee kan jaallatu qabdaa warra tasfaa kutee agartee bultimmaan gaariin bahuufi diddee hinaaffaa jinni yoo hinaafan beeytaa nama dubbisti sitti dubbatu sun fayyama hin qabne waan ta'eef deebii isa fakkaatu deebisiifatuyyuu beeyta akkatti deebistuuf chawu malee wanni si aarsu tokko hin jiru ufi gammadii jiraadhu fayyammaan kee rabbiin fayyaa keessiifaa kennu ilmiillee walla ija irraa siifaa qabu abbaa manaa fayyisu inshallah yeroo gabaabatti bakka yaaddan geessee rabbi walitti isin haa qabu bakka isin yaaddanitti feetan ameerikaa feetan biyya keessanitti wallahi qananii ganda duniyaa rabbiin isin haa jiraachisu inshallah waan dhufii jaallatu rabbi durallee isin kenne amma isin haa kennu rabbi isin rakkisin inshallah daa'imman ilmoo rizqii wajjin dhalatti amma booda waan guddaa rabbi sii kaahuu danda'a obsi yoomuu hundarrattu rakkoo hundattuu obsi tasi arabsitu bichaaf deebisi malee nama sirraa gartee nama si qarqaaruu danda'u waasiin jedhu wallahi akka na xibitti kaayadhu gaaf tokkoof dubbatta ammatti irraan dubbatin nagara kaan ati nama jabduudha dubartii cimtuudha ijoollummaa keetiin rabbiin kennaa amma naga'u sitti kenne homundaa yokkuu duraatii obsii amma kunoo hin dootuyyuu jaraa laalteetu rakkoon teetuu sitti mul'attu homaan ta'aniin guddatan wallahi biyya baqaa ta'e malee sila osoo biyya biraa ta'e tunni sila rakkooyyuu hin qaban ture jechuudha biyya baqaa sitti ta'eeti innaa amshirra matiyyaa baay'ee si jaallanna baay'ee si kabajna Thank you. nagee aanna hayya inshaallah Ziraadu. Thank you so much. Jazakumullah khaira. yeroo tokko tokko si dafa malaan yeroo baay'ee nama amma isiin foloo isii amma laalaa jira beekta gara 200 akkana qabdi na fakkaata yoo laalu garuu akka foloo isiititti wanni hin jiru fakkeenyaaf amma Oromoo yeroo baay'ee karaa qilleensatirraan nama kana gargaaru minaamin jedhan amma ammoo tiktookiin kun bakka haala mijeessee jira fakkeenyaaf namoota biraatii geemii itti qabdanii maal gootanii jechuudha asoo amma namoota akkanaa jedhanii namni bakka hin dhufu bakkiteen deeman bakkiteen gurraa bicha gurraan sun faayidaa hin qabu amma ijoollee akkanaa tana fakkeenyaaf geemii akkanumatti isin jedhanii itti qabanii fi guyyaa tokko gammachiisanii yoo bira darban baay'ee gaariidha. Sambira taranii ammoo jala kana ta'anii koomantiin arrabni maal arrabsita waan jiru baroon nama arrabsa fakkeenyaaf anama dhugaa dubbachuuf galatooma garuu warri daldala jirtan foloo isii baay'ee qabdi kanaafuu kun foloo isiitti namni jala dhuftan waa darbaa biraa deema sababni isaa akka namaallee waan darbaan jettu tallitun argee jira beektaa foloo koppishii maali naa godhaa qofa jetti. Kanaafuu ammoo namni yeroo asirratti baay'uu ijoollee daa'ima qabattee maal jettee asirratti teetti ijoollee si wajjin tattaphatti akka ati ammoo beeytee yoo araadaa taate akka keessa ati waan gowaa darbitu bakka asii gala oo beeytii jechuudha. Kana akkasitti ilaalati jajjabeessaniin hamilee isiin dhayinaa isiin inni yoo intalli tun dhugaa isinitti maan ijoollee akka gaariitti ijoolleen isii guddattee fi jirti sadarkaa ajaa'ibarra jirti isiillee warabbi fayyisee jira. Kanaaf jajjabeessaniin yeroo baay'ee malee hin arrabsina Oromoo akkuma walii galaatti dhaabni takkitti hin jiru hin arrabsina. Ati taphadhu ijoollee ta'e wajjin sirbi maal jedhi akkasitti dabarsan laayifiidha kun. Maaliif yoo atamma taphadhu jettoo isin daa'ima wajjin tokko taphattee viidiyoo agartammaa akkasittaniin hin ta'u barjedhan. Fakkeenyaaf daa'ima fi namni istirii waan waliin kaayatu qaba waan yaadannoo waliin kaayatu qaba waan tattaphatu baay'ee qaba. Isiillee ammallee gizee gabbaatee qilleensa keessa gabbaatee fataa jettu sammuun isiitu rahaa argate. Mana keessatti ukkaamsitee istarasii waan jedhamu tokko jira. Kanaaf rakkisaadha jechuudha. Akka akkas hin ta'e wayita ala fataa jettee baatu ijoollee isii wajjin akka barbaadetti haa tannas haa taphattu haa sirbitu maal haa taatu. Kati guddisan iddoo taphaa ka daa'imaatu jira. Bakka taphaa ka daa'ima wajjitoo geessitu daa'ima isii wajjin taphattee maal jettu waa baay'ee jira. Kana hunda yoo jala deemtanii gaafa kaan akkana taate maal kitaabni akkanaa akkasiin qaraatan kun sirrii nuti kun. Kanaaf warri sammuun teessan sadarkaa akkasii gadi jirtu achi keessaa bayaa bakka sammuu ilma namaatiitti ol bayaati laala. Kanaaf obboleettiitii akkasiin jedha galatoomii ati ammoo hamileen keessin cabini
ijoollee tee wajjin fataa jedhi taphadhu namni barbaade waliin waasii darbu kasii arrabsillee baay'ee teenshinii sammuu ta'e irraan kaayini yoo mara baay'atee jedhe laalituma dhaggodhi yooti foloo wanni gootee afaan hin dubbatin nama biraa namni kenna kun qiimii nama qabatu baay'ata nama qiimii kan qaban illee nama biraa ta'u fakkeenyaaf waan biraa jedhee fudhatan namni biraa jechuun faayidaan qaban kanaafi ati maal goota nama waan badaa arrabsee arrabsu maal goota keessumatti dhaggootee yookaan miyuutii gubbaa keetta yeroodhaaf yoo ifa dabee jedhe ammoo deebee lammaffaa irratti waan deebee eega sibiilokii godhe namattuu hin himin suutuma jedhe xaggodhi fi ati waan biraa isaa akkoo nama argini sammuu teeffataa godhi maaliif yoo isarra keettee jette sammuu si dhukkuba waan ta'eef waan akkas akkasiin godhin kan san miyuutii galchita lammata wateen sadaffaa lammaffaa irraa bayaa daqiiqaa 5 achi boodee deebee barreesse ammoo eega si maal gooti isa dhumaatti kennita jechuudha tarkaanfii keessa deebiin qabne akkasitti namattuu hin himin haala sana yoo deemtu waan aayidiyaa kee irra jirtu kan sammuu keetii kan nama wajjin taphachaa jirtu yookaan daa'ima kee taphisiisaa kan jirtu waan san qofa irratti xiyyeeffadhu an akkasiin jedha galatu yeroo gaarii qabaadhu Oromoo jajjabeessaniini isin jechuu barbaada nagaatti halkan gaarii qabaadha. Ay galatoom ilmi dhugaasiif dhalatu jazaakumullah khairan. Amin 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 amin. Ayyo ulfaadhu. Ni osoo namni akka fedhe haa ta'u sira nama wantu nama ga'ellee hin jiru abbaan akka fedhe iyyuu godhuu mirga isaati. Yookaan namni keenya kun gizee baay'ee kawaa namaan godhintu waa namaan jedha gizee baay'ee jechuudha. Rakkoon namni keenya qabu nama silaa kawaasii godhe sun waasiin hin jedhu kasilaa wayitati rakkoo keessa jirtu waasiin godhin santu arrabaanillee sii dhufa akka waa waasii godhee rakkoo si baaseetti dhufeetiin hin bakka hinaafamaaf jecha argina maan jedha waan akkasii san irra malaallachuu miti dura waayyuu namaa godhee nama arrabsu namaa rakkoon qabu warra wayita waa barbaadanii namni rakkate itti rakkoo santu nama jaalatu gaafachi ati waa tattaafattee rakkoo san keessa illee dabarte kan itti jala dhufee si arrabsullee isa kan rakkoo keessa si gammadullee isa kan gaafati jabaattellee si gammadu isa si arrabsu isa kan hinaafu jechuudha. Hinaafa maana caalta maana caala mul'atta maana caala bareedda maana caala kan adeemta bakka waan ati uffattuu fi waan ati nyaattu irraa alaalee waan ati taatu irraa alaalee hima hinaafa jechuudha.